Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu fi nageenyi keessan badhaadhaan nagaa jira. Alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa odeeffannoo biraatiin walitti deebinee jira. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaaf tan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Odeeffannoon kun yoo isinitti tole like godhaa, hiriyoota keessan biraan gahuudhaaf share godhaa biraan gahaa isiniin jira. Egaa odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufee akkuma waadaa isinii galetti mana kana dura luukii 52 blokkee muka hirreen isaa maal akka ta'u meeqan akka ijaaruu dandeettan isin biraan gahe. Guyyaa har'aa bifa haaraan blokkeettiin ijaaruuf qarshii hammam nu gaafata kan jiru tokko tokko isaatiin meeshaalee hammam akka nu barbaachisu meeshaaleen kunneen qarshiitti yoo jijjiirru qarshii meeqa akka ta'anii fi waliigalatti ogeessi mana kana ijaaruu danda'u qarshii hammam nu gaafata. Egaa dhumarratti ogeessaaf kaffaluu dabalate egaa meeshaalee mana kanaaf ittiin ijaarru bituudhaaf qarshii hammamtu nu gaha kan jedhu akkuma kana dura baratame sadarkaa 4 hojjedhee isiniif dhiyeessee jira. Hamma xumura qophii keenyaatti hojjen turaan affeerraa kenna akkuma jalqabarratti kaasuuf yaaletti. Yeroo baay'ee simbiraan gahaa ture jira jechaadha. Kanaaf mana yeroo haala ijaarsa manaa simbiraan gahu sadarkaa 4 kan simbiraan gahu jechaadha. Egaa mana tokko herreega isaa isin hojjedhee yoo isin dhiyeessu sadarkaa 4 yookaan ammoo steepii 4 simbiraan kan gahu jechaadha. Kana beekuu qabdan isinis. Kana yoo jedhu sadarkaan 4 kun maalidha kan jedhuu fi mana yeroo ijaartan namni tokko ulaagaa isaa xumuree al takkatti geessuu kan barbaadu jira. Inni kun ammoo qarshii akkasitti kan hin qabne yeroodhaa yerootti geessuu kan danda'u jira yookaan ammoo kan wanta hundatti guutee yookaan ulaagaa hunda guutee ijaarrachuu kan hin barbaanne jira jechuudha. Akkuma jireenyi namaa garaagaraa ta'etti. Kanaaf anis kanumarra dhaabbachuudhaan warroota ulaagaa isa barbaachisan hunda guutuu dandeettan kana jechuun seeraamikii isaa lafarraa galchitanii gubbaa isaarra immoo koornisii jigsamiidhaan galchitanii hammayyaa kan ta'e jechaadha. Mana fincaanii fi shaaworii keessa manaatti yookaan immoo kutaa bultii keessatti galfachuu kan barbaadanii fi kan hin barbaannes garaagaraatti isin hojjedhee dhufee jira. Inni kun ammoo sadarkaa lammaffaa irratti seeraamikii qofa irraa hambifne koornisii fi yookaan immoo koornisii jigsamii fi mana fincaanii fi shaaworii keessa manaatti gochuu yookaan immoo galfachuu yoo barbaanne seeraamikii qofa galchuu kan hin barbaanne jechaadha. Kanaaf namoonni baay'een seeraamikii hin fayyadamani. Keessa manaatti minxaafii gosa garaagaraa waan afanii fi erga minxaafii galchuun hin oolle seeraamikii galchuun hin barbaachisu jechaadha. Ala irraan yoo ta'een alatti sadarkaan sadaffaan mana fincaaniif shaaworii akkasumas ammoo seeraamikiis galchuu kan hin barbaanne koornisii qofa galfachuu kan barbaadan lafa isaa irra liishoo gootanii dhiisuu kan barbaadan fi mana fincaanis keessaa kan hin barbaanne ala qofa irratti kan barbaadan jedhee akkasitti herreega isin hojjedhee isin dhiyeessa jechaadha. Inni afuraffaan yookaan sadarkaa afuraffaa kan jennu waanuma kana hundayyuu gochuu kan hin barbaanne mana keenya ijaarsifne ashawaa garafni qalamii dibne lafa isaarra liishoo goone dhiisuu yoo barbaanne gubbaa isaarra koornisii ammoo kanuma barbaanne kan madaabaraa dooniyaarraa kan galfamutu jira. Kan ammoo pilaastikaan galfamutu jira. Isaanuma kanneen galchuu barbaanne kan ammoo jigsamii kana galchuu kan hin barbaanne seeraamikis galchuu kan hin barbaanne fi mana fincaanis keessatti kan galchuu hin barbaanne jechaadha. Irra caalatti namoonni baay'een kan barbaadan isaa kana. Kanaaf warroonni akkaataa kanatti ijaaruu barbaadan keessattuu warroonni mana mukaan ijaartan baay'een isaanii akka kanatti kan ijaaran jechaadha. Mana fincaanis keessa manatti hin barbaadani. Seeraamikis ta'e koornisii jigsamii hin barbaadan jechaadha. Kanaaf kanas gatii isaa yookaan ammoo mana luukii 52 kan ijaaruuf qarshii hammam nu gaafata kan jiru sadarkaa kanneen afuriin isin hojjedhee dhufee jira. Amma kallattii man gara odeeffannoo keenyatti yoo isin seensise akkuma yeroo baay'ee isin biraan gahaa turetti mana yeroo ijaarru jalqabarratti kan mukaan ijaarrus ta'e kan bolokkeettaadhaan ijaarru dhagaa nu gaafata jechaadha. Egaa manicha kanaafis akkuma guyyaa darbe isin biraan gahaa ture bolokkeettiin ijaarree dhagaan mukaan ijaarree hammi dhagaa inni gaafatu wal qixa jechaadha. Kanaaf qarshii 10,000 nuuf gahuu ni danda'a. Iddoon baay'een inni garaagarummaatti qabu simmintoo irratti jechaadha. Manni mukaaf manni kan bolokkeettiin ijaaramu. Kan mukaan ijaaramu isin biraan gahee ture kan bolokkeettiin ijaaramu ammoo simmintoo kuntaala 45 nu gaafata. Simmintoonis yeroo kana dabalee jira qarshii 700 galee jira jechaadha. Kuntaalee tokko walumaa galatti manicha kanaaf mana bolokkeettiin ijaaruu barbaannu kanaaf luukii 52 kanaaf qarshii 32,000 nu gaafata jechaadha bittaa simmintoo qofaaf. Itti aansuun ashawaadha jechaadha. Ashawaa kan mukaatiif makiinaan tokko ni gaha. Kan bolokkeettii kanaaf ammoo makiina siinootiraakii san tokkoof walakkaa yookaan ammoo makiina siinootiraakii san tokkoo fi makiinaan xiqqaan kan biraas kan ashawaan ittiin gurguramu jira. Isa tokko yoo bittan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Walumaa galatti qarshii 10,000 ashawaan manicha kana mana fincaanis dabalatee lafa isaa liishoo godhuu fi keessaaf alaan manicha keenya ashawaatti rukutuudhaaf qarshii 10,000 nu gaafachuu danda'a gama qarshiitti yoo jijjiirru jechaadha. Egaa itti aansuudhaan sibiila jechaadha. Koloonii fi biimii garaagaraatu jira mana keenya keessa paartishinii kan ittiin kunnu manichi kun kutaa 2 kan qabuu fi saalonni yookaan immoo hagichisa giddugaleessa meetira 6-7 kan dheeratudha jechaadha. Kanaaf paartishinii 2 qaba. Isaas dabalatee koloonii fi biimii garaagaraatu jira isiniin jedhee jira.
sibiila abbaa kudhanii fi abbaa kudha lamaatti fayyadamna. Abbaan kudhanii beergaa 40 nu gaafata jechaadha. Beergaan 40 beergaan tokko yeroo kana gabaa irratti qarshii 720 argama. Walumaa galatti abbaa kudhanii bituuf qarshii 29, abbaa kudha lamaa bituuf qarshii 27. Walii galatti abbaa kudha lamaas ta'e abbaa kudhanii sibiila mana keenyanitti ijaarruuf qarshii 56 firroo qofaaf nu gaafata jechaadha. Istaafaaf qarshii 3,500 nu gaafata. Walumaa galatti istaafaa dabalatee firroowwan manicha keenyatti ijaarruuf qarshii 59 hamma qarshii 60 nu gaafata jechaadha. Itti aansuudhaan balbala jechaadha. Balballi manicha keenya kaaree 15.6 jechaadha. Kana jechuun balbala guddaa tokko balbala xiqqaa tokko kan ofirraa qabu balbala kannee fi balbala xiqqaa lama balbala guddaa tokko kan ofirraa qabu kan ammoo walii galatti kaaree 15.6 kaareen takka qarshii 3,000 dalagamaa jira yeroo kana gabaa irratti. Walumaa galatti qarshii 47 nu gaafata balbalichi daawitee isaatiin alatti kan muka ammoo qarshii 8,000 isin jedhee jira. Walumaa galatti balbala keessaaf kan alaa dabalate qarshii 55 isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya haala ijaarsa manaa keessatti iddoon qarshii baay'ee itti isin gaafachuu danda'u fi isin dadhabsiisuu danda'u balbala isaa kanaa fi bittaa feerroo irratti jechaadha. Walii galatti bittaan feerroo fi balbalaa qofti qarshii 110 isin gaafata. Daawiteen isaa qarshii 19 naannoo qarshii 130 akkas isin gaafata jechaadha. Daawitee isaa dabalatee balbalaa fi feerroon qofti qarshii 130 isin gaafata. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya itti aansuudhaan muka jechaadha. Manichi bolokkeettiidhaan isaa ijaaramu gubbaa isaa irratti muka barbaada. Mukni qarshii 12,000 nuuf gahuu ni danda'a. Muka qarshii 12,000 qopheessitanis niif gaha. Qorqorroon isaa qulqulluu 52 yookaan immoo qorqorroo firee 52 jennee jirra. Tokko isaa qarshii 500 gurguramaa jira. Walumaa galatti guutuu isaa hunda isaa bituudhaaf qarshii 26 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Mismaarri isaaf nu barbaachisu qarshii 2,000 nuuf gaha. Agrigeetiin jalqaba irratti isiniif kaasee hin jiru qarshii 7,000 nu gaafata jecha agrigeetiin yookaan immoo xaxariin dhakaan kolonii fi biifmii irratti itti fayyadamnu jechaadha. Qarshii 7,000 nuuf gahuu ni danda'a. Itti aansuudhaan ashawaa osoo hin taane koornisii jechaadha. Koornisiin gubbaa isaa irra manichi keenya akkuma guyyaa darbee mana mukaa irratti simbiraan gahetti kaaree 78 irratti kan dhaabbatudha jechaadha. Mani luukii 52 kun koornisii kaareen takka qarshii 450 hojjetama. Qarshii 35 isin gaafachuu ni danda'a. Seeraamikiin ammoo qarshii 39 isin gaafata. Kaareen tokko qarshii 500 dalagamaa jira. Innis kaaree 78 waan ta'eef isaa yoo baay'ifnu qarshii 39 nu gaafata jechaadha. Kwartisiin yookaan immoo halluu garaagaraa manicha keessaaf al dibuudhaaf qarshii 15,000 nu gaafachuu ni danda'a. Mana fincaanii fi shaaworii keessa manatti galfachuu irratti barbaadan qarshii 35 isin gaha. Bittaa meeshaalee dabalatee ogeessi isinii galchu qarshii 35 jechaadha. Meeshaalee baay'eedha shaaworiidhaaf shintibeetii keessa manatti kan barbaachisu. Walumaa galatti qarshii 35 isin gaafata. Elektiriikii shiboo elektiriikiidhaaf qarshii 5,000 isin gaafata. Mana fincaanii alarraati jechaadha. Dhumarratti manni fincaanii alarra Orooni keessa manaattis qabaatanii qabaachuu baattasni manni fincaanii alarraa yookaan immoo seeftii taankariin barbaachisaadha jechaadha. Egaa seeftii taankariidhaaf qarshii hedduu isin gaafachuu ni danda'a. Mana fincaaniitiif qarshii 15,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo amma isin biraan gahaa ture kun meeshaalee mana luukii 52 qorqorroodhaan bolokkeettiidhaan ijaaruuf nu barbaachisan jechaadha. Meeshaaleen kunniin gama qarshiitti yoo jijjiiru bittaa meeshaalee qofaaf qarshii 380 isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Kana jechuun ulaagaa isaa guutuutti guutuu warroota barbaadaniif ogeessi mana kan nu ijaaru qarshii 200 nu gaafachuu ni danda'a. Walumaa galatti bittaa meeshaa dabalatee ogeessaaf kaffaluu fi akka jalqabaatti isin kaasan sadarkaa afraansaniin meeqa nu gaafatu kan jedhu isin biraan gahaa jechaadha. Jalqabarratti ulaagaa isaa hunda koornisii seeraamikii lafarraa fi mana fincaaniif keessaaf alatti shaaworii dabalatee wantoota kanneen hunda guunnee ijaarachuu yoo barbaanne qarshii 5,880 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa isaa ol isin gaafachuu hin danda'u. Qarshii hamma kana qarshii 5,880 isin gaafachuu ni danda'a. Taansuudhaan seeraamikii qofa irraa hambifnee mana fincaanis keessa manaatti galfachuu barbaanne akkasumas immoo koornisii galchuu barbaanne seeraamikii qofa hin dhiifna yoo ta'e qarshii 540 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Itti aansuuni mana fincaanis keessatti kan hin barbaanne seeraamikis kan hin barbaanne garuu koornisii jigsamii qofa galfachuu barbaanne namoonni baay'eenis akka kanatti ijaarachuu dandeetta waan ta'eef akka wal keessa sin harkaan hin banne seeraamikis galchuu kan hin barbaanne mana fincaaniif keessaaf alattis galchuu kan hin barbaanne garuu
kornisii jigsamii galchuu barbaanne qarshii 506 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Dhuma irratti sadarkaa afuraffaatti isaanuma kana hundayyuu galchuu kan hin barbaanne mana keenya ijaarree ashawaa keessaaf alaanis rukunne qalamii dibnee lafa isaarra liishoo goone gubbaa isaarra kornisii gosa biraa fayyadamne seeraamikii fayyadamuu kan hin barbaanne haaluma salphaa ta'een ijaarrachuu yeroo ni barbaadan qarshii 470 yoo qopheessan ijaarrachuu ni dandeettan jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isin dhufee kan hangammaa isin biraan gahaa ture. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti nutti nagaan nuuf turaa isiniin jecha egaa yaadaa fi komis yoo qabaattani egaa fi yoo qabaattan karaa komentii fi lakkoofsa bilbilaa keenya isinii kenneen gaafachuu hin dagatina.